Akkam jirtu hordoftoonni yeroo fayyaa keessan eeggachuu humnaa fi ofitti amanamummaa horachuuf qophooftaniittu baga gara yeroo fayyaa dhuftan gorsa salphaa odeeffannoo dhimma fayyaa keenyaa dabalataanis saayinsiin dabaallee akkamitti fayyaa keenya mana keenyatti eeggachuu akka dandeenyu odeeffannoo isiniif malu maraaf bakka isiniif malu jirtu chaanaalii kanarratti gorsa qabatamaa sirna nyaataa fayyaa sammuu fi dhimmoota fayyaa wajjin wal qabatan guyyaa guyyaan isiniif qoodna. Fayyaa keessan eeggachuu dhiphina keessan to'achuu akka waliigalaatti fayyaan keessan faaya akka isiniif ta'uuf dhimmoota odeeffannoo irratti barbaaddan mara haammachiisuu yaalleerra. Tokkoon viidiyoon isin daawwattan hundinuu kan irraa fayyadamtanidha. Bu'aa irraa argattanidha. Jireenyaa fi fayyaa dhugaatiif furmaata dhugaa qofa irraa argattu nutti gortanii bu'aa buuftu malee harka duwwaa hin deebitan ofirra dabartanii namaaf ooltu. Fayyaa taatanii jiraachuun galma keessan yoo ta'e bakka sirrii jirtu jechuudha. Sabiskiraayib godhaa. Odeeffannoon keenya dursee akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatina. Algooriizimiin yuutuubii akka isin yaadachiisuuf laayik godhaa. Faayidaa argattan hiriyootaa fi firoottan keessaniif qoodaa yookiin immoo sheer godhaa. Filannoon keessan yeroo mara chaanaalii yeroo fayyaa haa ta'u yeroo qabdan keessaa daqiiqaa muraasa yeroo fayyaa keessaniif oolchaa. Fayyaan nabiina fayyaan faaya.